Nageenyi keenya bakka isin jirtanitti kallattii maraanuu sinaa qaqqabdu akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Qophii dambalii jaalalaa har'aa walaloodhaan jalqabneerra. Isin immoo hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachaa yaada keessan karaa toora bilbilaaf ergaa gabaabaa akka nu biraan geessan isin affeerra. Ittaansuudhaan immoo mudannoo dhaggeeffattoota keenyaa isaan biraan keenya. Ayyee mudannoonni dhaggeeffattoota kunaa maal fakkaata waliin hordofnu mee hiika jaalalaatii fi mudannoo jaalalaa of keessaa qabaatii hordofa. Maqaan kiyya barataa Abdii Usmaan Umarii kan dhufe yuunivarsiitii Maddoolaabuuti muummee gaazexeessummaa irraa dhufe waggaa sadaffaa jechuudha. Ani mudannoo jaalalaatiin qaba. Mudannoon kun gaafa tokko gabara 2001 toora sanii kutaa kurnaffaan baradha. Maali inni na mudate shamara takka qaba wajjin wal jaalanne isin yeroo san kutaa 8ffaa baratti. Ani kutaa kurnaffaan baradha. Yeroo kana haati ishii akkanaaf isin wajjin qoonnu nu fayyamte yeroo kana isin ammoo garuu ana bira dhuftee gochuudhaan ni sodaatti anaatu bira deebi'ee isii biratti deebi'ee jechuudha. Akka naannoo keenyaatti amma wal bira kun waan sodaachisu hin qabu bira deeyna yeroo kana gaafa takka osuma jechuudha yeroo hunda qoonnu isin akka tasaa ni sodaadhaa yeroo sanii isin ammoo jaalaltii qabdee yeroo kana isin anatti dhiyaachuu barbaadde waggaa kana ani sodaadheen wanne chaate. Asoo jaallatteessa. Jaalladheera garuu yeroo san isin garuu ana dura isiitu waan akkasii keessa galuu barbaade ani ni sodaadha. Maaliif tokko iddoo isin jirtutti bira dhagaa waan ta'eef ni sodaadha. Kana gaafa tokko roobni yeroo roobaa jiru amma haatiisi akka tasaa karaa magaalaa deemte namni jiru qe'ee keessa jechuudha. Anumaaf isi qofa qochaa jira. Yeroo kana roobni akka malee roobaa ture. Nutti qorrinaan osuma teenyuu jechuun mantana waan biraa jechuudha. Teenyee osuma wal bira teenyee qabnu taphachuu jalqabne. Yeroo taphachuu jalqabnu amma wal dhungachuu jalqabne. Yeroo kana jechuun haati daanuu dhuftee mana jirti magaalaa dhufuu isiidhaan nuti quban qabnu. Yeroo kana roobnaan ni qorraa haati ammoo yeroo hundaa'u gisee deemtee dhufte maal nu gooti girgiraa nu qabsiifti kasala jechuudha. Nu qabsiifti isiin hogguu qabsiifte fiddee nu keessi waan akka sandal fa'aa nutti gooti shaayii fa'aa nu danfifti haati isii jechuudha. Yeroo kana isin gisee dhuftu akka nuti qochaa jirru quba qabdi akkuma yeroo kaanii ta'ettee isin girgiraa qabsiiftee fiddee waan roobaa jiruuf ni qorrattee girgiraa qabsiiftee gisee nu fiddu nuti isin agarree wal bira seennee wal dhunkochaa jirra isin dhuftee garuu nu agarte ulaan naannoo agarraa girgiraa fiddee teessoota lafa keessee. Isin arganiiru garuu. Isin nu agarteera nuti garuu isin agarre achumaan amma yeroo nii feechu nuti amma giseen garagalu nam tokko illee argine garuu ammoo foolii sandaliitiin argee maaltu sandal qabsiise jee giseen garagalu girgiraan nu duuba jirti hin agarre nuti girgiraan ñu fidennee gisee barbaannu amma daanuu haati dhuftee mana jirti achi haati waamtee yeroo waamtu amma akka isin fiddee qabsiiftee keessee deemtee agarre bakka erga isin kaanee amma hoggaanii fi nu agartee jirti ennee sodaannee xiqqoo turteetiin amma shaayii danfiftee nu fiddee ammaan ta'an yeroo fiddu bakka nuti jaalala sodaannee jechuun qaanfannee jaalala sodaannee isin garuu akka nuti hin sodaanneef garuu waan biraa hojjechaa hin jirru taphachaa jirra garuu isin nuti nu arginu malee isin nu agartee hin jirtu isin garuu sunuuf jettee xiyyeeffannaa nutti kan hin qabdu taphachaa hin jirru isin ergan akka nuti isin sodaannee jirru agartee akka nu bira teessee nu wajjin haasoftee taphattee akka nuti jajjabaanu nu gootee nu biraa deemte. Samboota maaltu sitti dhaga'ame muciyyoo sana wajjiniin maalirra geessanii jirtu? Ergatama isii wajjinillee waggaa saniif akkasumatti bakka waliin xumurre ergaanilleen kutaa 11ffaa dabaree booda isilleen kutaa 9ffaa dabarte anilleen itti fufee yeroo jechuun ammaafillee addaan baanee jirra nama biraatti waliin hin jiranillee. Isheenoo? Isheenillee nama biraatti waliin jiraachuu fi garuu waan itti irra jirtu illee hedduu information qabu ergaan barumsaaf anillee deeme sabummoo barumsaaf ani bakka itti biyyaa deemeef jecheetiin hedduu shakkii guddiftee maal bakka maamilummaa waddummeessitee jechuun dhage kanumarraa ka'een anilleen xiyyeeffannaatti kanneen isii hedduu yaada gara isiidhaa irraa dhaabee ergana bakka nama biraatti waliin jiraachuu jalqaban illee nama biraatti waliin jiraachaa jira. Isiillee garuu waan isin keessa jirtu hin beeknaan gammaadha. Amma dagatteerta ishee moo akkam? Dagadheera garuu maali taammaa tanaan dagachiisa waan ta'eef. Adeemsa keessa deemnee ammas yuunivarsiitiitti mudannoon jaalala wal qabate kun natti dhufe mucaa tokko wajjin walitti dhufne mucaa kana wajjin wal jaallannee ani jaallachuu koon dura
ishee teessisee waan baay'eetti meera. Maaliif akkan jaalladhee kaayyoon koo maal akka ture waan hunda kaaseef itti mee akkaataan itti jaalladhus amala koo hundas tokko tokkoon itti meen ture. Isheenis tole naan jettee na jaallatte wal jaallanne. An akkuma itti mee sanatti jaalaluma dhugaadhaaf amanamaan qabaa fi nan jaalladhaa yeroo yerootti waamee jinna naasa'aa nan gorsaa mul'ata gara fuulduratti qabnu tokko tokko nan irraa fi garuu isheen ana malee nama kan biraa jaallattee jirti. Hiriyoonni koos yeroo baay'ee natti immoo mucaa kanaan jaallatinii amalli ishee akkas gaafa naan jedhan garaa jaalalaati waan ta'eef tole naan jedhu keessi koo baay'een ishee jaalladhaa. Isheen gaafa inni ture dura akka qabduuf hin qabne. Duraan natti nimne ani waama tokko iyyuu hin qabu baay'een si jaalladha naan jetti. Akka kanatti utuu hiriyoonni kun itti banii irra darbeen ishee jaalladhan ture. Gaafa kana yeroo dhufanii hiriyoonni koo tokko tokko natti mani ani namanu sammuun koo naan fudhatu. Gaafan gaafadhu immoo namantu isheen tasuma. Ani immoo gaafan jalqaba kaaseef iyyuu iftoominaan waan jiru hunda natti nama jaallatteerta nama jaalladhan jira natti jedhan kaasaaf hin ture. Isheen garuu namantu tasuma. Gaaf tokko keessaa gaaf tokko hiriyyaa masheetu jechuudha. Hiriyyaa masheen wajjin deemtutu kottumee naan jettee na waamti. Maaliin jedhe innaan waan tokko natti kaasuuf baay'ee hin sodaatte yaadichi naa dhufee maanni akkas jedhee gaafan gaafadhu isheen nama jaallattee jirti bakkeera nama jaallattee jirti. Siin immoo akkasii ati immoo barumsa keerraa akka itti miidhamtuun barbaadu garaa kootuun jaallanne waan ta'eef natti himte. Gaafa waamee gaafadhu isheen tasumaayuu na namanne. Duraan immoo maal naan jetti mana firaan deema fira qaba waan ta'eef mana firaan deema naan jetti. Isheen isa bira deemtuu san. Akka kanatti gaaf tokko waamee man gaafadhe isheedhuma. Maaliif na namantu maaliif natti himtooti duraan siyaasa waan ta'eef maaf na namanne jedhee gaafan gaafadhu hin hollatte baay'ee hollatte natti himuu hin dandeenyaan sodaatte. Ani suutuma jedheen gaafadhee rakkoon qabu kun yoo natti ani ittiin qabamu waan tokko miti naaf jaallee haaraa miti jedhee gaafan itti himu isheen natti himte gaafa sanaa kaasee waa ishee keessa kooti jaalala ishee qabu balleesse ofii kooti barumsa koo barachuu jalqabe jechuudha. Mee kanarraa maal barattaa akkamitti ishee yaadattamu? Ani ishee akkan itti yaadadhu isheen jaalalaaf dhaabbannaa kan hin qabne ta'uu isheen beeka. Maaliif ani barataa akka isheetiidha. Barataa sadarkaa ishee irra jirudha waan ta'eef tu dhugaa tokko natti himte jalqabuma isaayyuu amma kana walitti hin dhufne turre. Anis sammuun koo akkanatti hin miidhamu ture. Garuu gama jaalalaatiin na guyyoomsite amma kana natti dhiyaachuun ishee baay'ee akka dhuunfaatti na gaddisiisa. Garuu ani ishee akkasumatti tootaalii kan hin beeku waa'ee ishee garuu gama jaalalaatiin isheen ofitti amanummaa kan hin qabnee fi dhaabbannaa kan hin qabne ta'uu isheen irraa hubadha. Maaltu mala baranaa nagatte deemte jaraanaa. Kiyya dubbiittiin tolu rabbumti malanaa malu maaltu mala baranaa nagatte deemte jaraanaa kiyya dubbiittiin tolu rabbumti malanaa malu. Nalalee jennaani baay'ee natti boonte an harkaa dhabnaani kan dhabeen argatu eenyutu katabee memmoo walagaarraa kan argaate dhabe jaalatti dhugaani qarshiin hin bitamu sitti fakkaatini bal'ifadhu sammuu. Egaa namni jiruuf jireenya isaa keessatti waan baay'eetu isa mudataa jaalala waliin immoo wal qabatee keessattuu barattoonni mudannoo addaadhaa kan isaan qabanii mudannoon barattoota kunneen immoo barattoota warra kaaniif barumsa ta'uu ni danda'a akkuma jedhamu gamni namarraa baraa gowwaan immoo ofirraa akkuma jedhamu waan yaraa nama tokko mudateerraa akka wanti sun hin dabalamne jireenya keerratti akka hin dhufne of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha mudannoo namoota kunneen irraa waa akka bartan abdii guddaa qabna. Ayyee egaa sinis waan isin mudate waa yaada keessan irraa qabdan nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jennaa egaa ayyee qophichi egaa ammas akkuma itti fufetti jira xaliyoota keessan karaa garaagaraatiin isin nu biraan geessanis qindeeffannee jirramee amma immoo gara sanatti yoo dabarsinee akkam. Ayyee egaa xaliyoota keessan kanarraaf dabaree argatan walitti qindeeffanneetu jira dhaggeeffadhaa ammas turtiin keessan waliin akka ta'uu isin affeerra.